qabu. Asbahanii dubbatu rakkinnan qabu garuu miira kee to'achuu qabda. Haga dandeette tokko. Asiin ga'anii miira kiyyaan jechuudha. Sagalee naatu. Oromoon kutaa baay'ee waan miidhamtu dubbattas gabbaa. Miidhama kee ifa gootee akkuma amma dubbatte kanatti yoo dubbatte namni waan si bira dhaabanneef hin jiru. Kanamummaa qabu. Kanamummaan itti dhaga'amu. Wanni si bira dhaabanneef hin jiru siifu. Namni ila kakalee olis si guure adda olis si guuruu hin dadhabu. Abbaan fedhe waan fedhe maqaa yoo si baase immoo homaa miti maqaan homaa miti siifu wallaahi maqaan homaa miti. Na abbaan fedhe osoo waan fedheedhaa oole rakkinni ati keessa jirtu siif rabbi qofa waliin beeka. Namni naa beeka jetteellee hin eegin. Namni si beekuu hin danda'u. Siif rabbi qofaa fi ilmaan teessantuu quba qaba waan keessa jirtu jechuudha. So namni kalee wali si qabe hadda sin dadhabu inshallah. Ani doobii namni gara biraatti nu hiikkata. Amma wanni isin beekuu qabdan ani gargaarsa maallaqaa nama tokkorraa hin barbaadu. Ilmaan kiyyaaf sagalee naa ta'a. Ani ganzabaa miti kanan barbaadu. Huyna kiyyaa ol ta'e. Ijoolleen kiyya nan qaban. Ijoollee kiyyaaf duraan anaaf sagalee naa ta'a turtanii miti. Obsee kabajaa keessaniifan as ga'e garuu har'a huyna kiyyaa ol ta'e ijoollee kiyyaa sagalee naa taati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya dhukkubsadhee ilmoo kiyyaa asiin gaadhee waan siifu qoy mi'aalati yeshiyaati emotional ta'ini qoy public irratti illee akkanatti hin boo'ini qoy ati maal inni gargaarsa kan wanni ati barbaaddu mee faakta waan gabaabsitii waan ijoo maal barbaadda sponsora barbaadamoo maal inni wanni ati barbaaddu mee hawaasni maal akka si gargaaru barbaadda yaada kee gabaabsiifsa dhimbooyin ati bakka maal inni mee laali yaadni kiyya sponsorri kiyya maqaa isaatiin jira. Eeshi. Emailii file numberii nu dhorkate emailii nuti sponsora ittiin galfanne nu dhorkate hin kennu jedhe. Warra sponsoraatiin bilbilee sponsora san cancel godhaati maallaqa kiyya naa ergaa jedhe. Isatu jedha? Eeshi. Biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe. Eeshi. Ammallee makiinaa tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraati maallaqa naa ergaa jedhe. Eeshi. Ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira. Jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe. Amma abbichi jechuun gaafa dhiifama naa godhate namtichi jechuun abbichi sponsora dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku. Maaliif beekan jarri hittimee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee. Eeshi haadhati nama dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaara wanti ati gargaarsa itti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maaliin akka nama kana yookaan sponsora biraa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan sponsora biraa si jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifatu barbaadamoo maal inni atama shoortaan sar gabaabsi waan kana kana jedhamu. Qoy bar gaafiin isin galaan jiru na fakkaata. Wanti amma isin jettu laal namni kun gizee hedduu amma akka isirraa hubadhetti namni waan bakka rakkoo isii kan akka hubannu barbaaddu na hubadhaadha mala amma isin sagalee naaf ta'a na hubadhaa miidhameen jiraadha jechaa jirti. Malee gargaarsaa miti achirraan immoo ispoonsarri ilmaa kee akkam isin jettutti ani ijoollee kana kophaa. Usmee faa jeneraal faa galchi ijoollee waa dubbachuu dandeessu laal. Amma sponsorri jechuun maqaa isaatiin jira jechaa jirti. Sigalee sponsora sanirree akka nama tokkotti biyya kana bahuu qabdi, ijoollee qabdi, jireenya jiraachuu qabdi. Makiinaan immoo biyya tana jirti makiinaan jechuudha. Makiinaan maqaa isaatiin jira. Yoo kan maqaa isaatiin jiraatu akka seera biyya kanatti waan maqaa keetiin jiru waa gurgurachuus ni dandeessa. Beekte biyyuma kamittuu Itoophiyaattu waan maqaa keetiin jiru banni gurgurtaa bara. Maaliif jennaan waraqaa irratti maqaa keetiin jira taanaan akka feete godhuu dandeessa. So makiinaan sunillee akka maqaa ijoolleetti deebi'uu maalleen amma wanta kana keessa hawaasa Oromoo hin galche jechuudha. Wanta kana ka guureessu uummata Oromootii ka gargaareessu uummata Oromootii hawaasa isii gargaareetti himachaa jirti na hubadhaan sanna fakkaata. Ekoo kana keessatti gargaarsa barbaachisa. Kanamaa kee amma kanarratti wanti isin jette kanarratti illee namni bira dhaabbachuu barbaachisa. Diinagdee illee waa
waa tokkoon isinitti Mana mala. dalga deebisi siifu. Wanni godhi mana dalga deebisiti. Mana dalga deebisi mana nama saddeeti deebisiti. Ol galchi jeneraali na jala jirti ijoolleetiin. Okay, maakii ilaali wanni ani isinitti himuu qabu. Maallaqa dheengedda gadaa resturaantiin illee na gargaare san hawaasni Oromoo waan an gargaarame isa. Lakki ani maallaqa gadaa resturaantiin na gargaare sanis sababaa inni makiinaa kan eega makiinaan kun guyyaa gaafa bitamtuuti. Galii silaa mootummaadhaa galchan hin galchine an maallaqa kana makiinaa duraanillee ittiin fayyadamaa hin turre. Isumatu makiinaa ittiin fayyadamaa ture. Eega inni hidhameetu baatii sadi eega gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirkaa sanuu amma sigale maallaqa gadaa resturaantiin na gure san sigale ani homaa sumunii tokko irraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baase sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee doolaara 3,300 makiinaa sanan ittiin baase akka naa beeytan wadda isinii baasu jechuudha. Anu dhageen mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdeetan maallaqa saniin baase anumaa wanti makiinaan kunillee eega gaafa bitamtuuti ani homaa irraa hin fayyadamne inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafii jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigale waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii baheen dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru ammas ammoo haalaan keessa jiru ilmaan kun keessani akka gootan godhaati baqqaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasaa hundandaan waan inni na godhe. Kan boyni sifu ani gama kiyyaa waan dhuunfaa kiyyaa akka nama tokkootti si gargaaraati kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasallee sitti dheeressuun barbaaduuti yaa adreesii lakkoofsa kan keelleen qaba waa hundaa si dubbisaati bakka ulfaadhaa galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Imboyin bakkaasi imboyin wanti hin dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama atillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kun illee darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanti dhaabbataan hin jiru rabbii tokkocha nama uumee alatti. Kanaa jechuun imboyin bakka guyyaan kun hin dabraati imboyin bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirra hin jiraatu. Imboyin bakka boon sirra hin jiraatuuti waan dandeetta aga dandeetta yaada kee obsaan ibsadhu malee imboyin dafi. Galatoomna. Initi abshaala ta'eeti makiinas maqaa ijoolleetti silaa oguma duraatu makiinaan kan biraan immoo ilaala maakii ifa manaa godhiitis warri achi jirtan hawaasni biyya tokko keessa jirtan hamma dandeettaniin ilaala aanan guchuma luffichaa hamma dhaqqaban ol qaban jedhanii haguma dandeettanii waan dhaqqabdan sun konkolaataan sanu yooma irraallee hafeefi yookaan gurgurattee ijoollee halkan takkaa namallee ittiin bulfatee yookiin manaallee ittiin kafalatti gargaara isin warri bira jirtan jecha biyyaansi waan biraatiin illee yoo gargaaru dadhabdan yoo haga dandeettan yoo isin danda'ame. Kana jedhaati uffadhaa galatoomaa haadhatti. Yaa bara amma wanti beekuu qabda. Waan takkitti waan dhageettanii isin amma yoo dandeettan gargaaruu dandeettan haalli mucayyoo tanaa hedduu nama ulfaata. Wanni ani beektanii akka hawaasni illee osoo qarqaaree natti tolu. Mucayyoon tun faayilii isiiti amma rakkoon guddaan yeroo hunda qarshii guuraa fi qarqaaraa jiraachisuun ni ulfaata ni beektanii namni harka namaa yeroo hunda yoo eeggate. Baay'ee rakkoodha. Yoo dandeettan furmaata dhumaa itti godhuudhaaf mucayyoo tana. Ispoonsarri sun akka malee itti jalaa jira. Bakka malee jalaa jira. Faayilii gurbaa irra jirti. Isarraa agartee baatee ispoonsara san warri Kanaadaa waan kana akka sirreessuuf argitanii yoo danda'ame gara seeraatiin haa ta'u xabaqaa fi dhaabanii haa ta'u argitanii ijoollee kana biyya kana keessa guddisuun ni ulfaata argitanii. Namni lubbuu fi takkatti nu jiru bakka dhaabatu namni Awurooppaa Ameerikaatti ijoollee haganaa ilmaan haganaa baaftee biyya haganaa keessa dhaabatuun kiraa manaa kafaltee jiraatuun ni ulfaata dhiisan makaisi. Yaa saniifuu yoo dandeettan jarana waan biraatii miti amma as jala jirta warri Kanaadaa isiin faayilii gurbaa kanaa irraa baasanii ispoonsaruma Kanaadaa san qajeelchanii
fi akka biyya kana baatu yoo godhanitu furmaanni isii furmaata waaraati. Ammallee birrii $200 $100 namni Oromoo walitti guuree jiran waggaa idmee guutuu nama horachuu hin danda'u. Ilma namaati guyyaa guyyaadhaan nyaatee dhugaa uffata jijjiirachuu barbaada kiraa manaattu jira. Soo kanaafuu yoo ka danda'amu taate dobbi galchiin dobbiin gabbuuteerti dobbi ol galchiin yoo ka danda'amu taate waan kana ajandaa itti godhaa Oromoo furmaata waaraa itti barbaada haala kanaan haala nama isin hin jedhu kanaan waan atamma jette kanarratti ala jeneraal waan atamma jette kanarratti namni Kanaadaa keessa yookaan nama beektanii yookaan waan akkasii hariiroo qabdan namni akkasii meenu dubbisa yookaan asirratti paablikii irratti koottaati bakka waan qabnuun hin gargaarama. Oman nama gaafa t-shirt bicha hojjefatanii arraba muuxataa boollarra dhaabatu arraba mataa qabrii namaarra dhaabatuun qofti t-shirt namaan hojjisiifatanii hin ta'u bakka yoo dandeettan omaa gaafa duute biyyee irraa xooftanii adda gargaara bakka waan qabdani. Kaasaniifuu amma wanna san namni furmaata itti godhuu danda'u jalqaba irratti warra gaafa durii ispoonsara san galcheef ispoonsara sanallee sadarkaa inni irra jiru itti himanii ispoonsara san sababni gaaf durii godhaniif siifuuf yaadanii yookaan guru abbaa warraa isiitiif yaadanii osoo hin taane sababa ilmaan isii kanaaf yaadanii ammallee namni ilmaan kana harkaa qabu isiidha biyya baqaa keessa waliin rakkataa jirti. Kanaafuu Oromoo micayyoo tana bira dhaabadha yeroo hunda asirra baatee akka isinin boottu kana isin cubbifti wallahi ani fi kiyyaa hin beeka argitanii akka isin itti jiraattu biyya kanatti nuyi warri argitanii lubbuu nama tokkootiif nama lamaatiin jiraannu biyya kana keessatti rakkinna baay'ee hamaa keessa jirra nu mataan geen isii haadha ilmaan afurii adda ofii ilmaan kana guddiftu dhiisa yoo dandeettan nama ispoonsara gaaf durii galcheef san dubbisaa yookaan warra san dubbisa waa maatii akka furmaata micayyoon tun argattu amma ispoonsarri sun bakka malee rakkatee harkaa jira haalli faayilii isii kun rakkisaadha waan kana irratti furmaata godhaa ajandaa guddaa godhaa ijoollee warra asirraa argitanii bakka warra sheekota ijoollee warra argitanii fool injira haye warri tokko sagaleen injiru warra jedhu jira bar koomiti dubbise haye dubbadhu amma hawaasni lafarraa hundi isaatu yuni beeka hadhaa miti isiniin jedhan hadhaa miti kan hawaasni dhimma kiyyanaafi osoo social media irra nin beekani asliin faalle hamma ega biyya ega dubbiin ega amaan biyya galeelle waan rakkoo kiyyaa fi rakkoo amaan maal akka ta'e yookaan hagam tokko akka waliin jirru hagam tokko akka walii galtee qabnu yookaan ammootu ispoonsarri keenya kun haala akkamii keessa akka jiru namni Ijiptiin keessa jiru namni wallaale hin jiru namni tokko ammootu Homa namni furmaata wayillee naalaate hin jiru namni furmaata naalaachuu hin danda'u wanni kun huyna kiyyaa ol ta'ee jennaanan isinitti madde miidhamee jira waggaa kana hunda miidhamee taa'uttan ture Oromoo naa beekaa jedheen isinii himadhe malee namni kaayiroo kana keessa Oromoo ta'ee miidhaa kan qo'an ittiin himatiin hin jiru madaa kiyyallee arganii jiranii miidhaa kiyyallee arganii jiranii akkamitti akka ilmaan kana asiin gahellee namni hundinuu ni beeka amma wanni na haasawisiise dhimma fudha isaatii miti wanni isin na haasa'uu qabdan keezii ilmaan kiyyaa kana akkamitti akka oofadhu akkasuma ammootu makiinaan kun maqaa isaatiin jirti akka inni maqaa kiyyaa maqaa ilmaan kiyyaatiin na deebisu akka na duuballee gurguruudhaaf yaalaa ture yookaan ammoo ummataan bilbilee gurguraa na ergaa jedhaa jiru hawaasni biyya kana keessa jiru hundi isaatu ni beeka akkasuma ammootu maallaqa ispoonsaraa san kaansil godhaati gahee kiyya na deebisa akka jedhe hawaasni hundinuu ni beeka osoo furmaata naa gochuu barbaadanii kalee naa godhan huyna dhabee fira dhabeetan isinitti dhufe isinitti madhee jechuudha madaa kiyya isinin mul'ifadhee hagam tokko akka obsaa ture kana waan jiru Abboo asirratti hin boo'ina rabbi yaa tiktookii darbii abboo asirratti hin boo'ina asira maaluma kun uummanni abboo hin boo'ina jira taaptaap koppiliingii godhi mana donqoroo maayim no zizir kuchi bile taaptaap koppiliingii ala min talak sale zizir kuchi bile mana ayna tasbino asirratti hin boo'ina achi taaptaap godhaafi maal jenna ree abdi amma mee uummanni kun maal gochuu danda'a siifuuti yakuno eshi akka uummata illee ifa ta'uu fi namni jaarsaaf jaartii walooluun duruu jira. Maqaan keessa maqaa isaatiin jira.
Ispoonsara Oromolleen si uummanni si godhee waraqaan maqaa isaatiin jira. Inni dhufuu didee fuudhee jirti. Bakka kanatti akkamuma taanaan yoo akkuma tasaa manguddoon biyyaa itti baatee warri biyyaa dhaqee imeela san harkaasii fuudhee imeela paaswordii fi imeelii sii kenne malee amma rakkoo akka ta'e bar wannoo keessan irratti paaswordii maali ispoonsara keessan akka hanquba qabutti anu ijoollee ispoonsara siinee ta'ee fi warra mallaayii bira jiru hin beeka warra ispoonsara sii godhe beeka sillee hin beeka amaan illee hin beeka. Imeeli paaswordii gaaf durallee ati harkaan qabu isa qabaa jette anillee akkasuma dhagaye. Mallaayii keessanillee keellee bakkaan tuqamne hin gaafate malee itti kenne hin jiru. Jaarsummaa sana anuu keessa jiraame hin beeyta. Taraa lamaanuu taraa mallaqaa anatu dhoggisiise hin beeytami. Akka mallaayii hin deebine ka godhe ana. Nuti waan dandeenyu goone uummanillee waan danda'u godhe. Imeelii paaswordii fudhatee galee jaartii biraa fuudhe jettanii manguddoon biyya keessa jirtu yoo manguddummalleen ta'e kadhatanii yoo irraa fuudhanii imeela paaswordii sii kennan malee sii kennaniitiin ati karaa yoomee ittiin jijjiiratte malee furmaata kana kun amma humna kennaa oli barsira osoo waan ofii dandeenyu taane sii goona osoo gargaarsa warra miidiyaa kana taate sii goona. Bakka imeeliin isa harka jirutti bakka moo isin faayilii isaa kana jala jirtanitti meenu maaluma sii godhuu dandeenya siifuu kiyya waan kana nuti moo'ixaa isaan qabnu humna kennaa oli nama 5,000 dhaggeeffataa jiru kana keessa namni isatti nu caalaa itti dhiyaatu ilmaan kana yaadu biyya keessa paaswordii irraa fuudhee akkasii ergan godhuudha malee osoo imeeliin paaswordiin si erga manaan jedhan gaaf duraa akkas naan jette ijoolleen ispoonsara si goote carraa jiru ummanni akka dhagayu waa'ee isaanii kanarratti siifuun carraa lama qabdii naan jedhan tana dura ispoonsara isaanii warra naqeef gaafadhee warra Kanaadaa jechuun gaafa isaan wal lolan gaafa konkolaataa baafnu dhiyoo kana gaafa konkolaataa baafnu konkolaataan bahee konkolaataa irratti wal lolani gaafa ani carraa lama qabdii naan jedhe warri ispoonsara naqeef carraan tokko asii xiyyaaran bahe biyya kana deebi'ee asii Kanaadaa Ameerikaa Awurooppaa deemuu hin danda'u tokkoffaa yoo maqaa jedhanii jedhan waan akka harkaan deddeemanii ishaaraa haysiisuun hin danda'ama jedhanii sun ta'uu mala ta'uu dhabuun mala carraan inni qabu isaan qaban warri Kanaadaa akka jedhe tokkoon inni deebi'uudha yookaan immootu Keeniyaa biyyataan biyya amma maal jettaniin takka Ugaandaa deemanii achirraa ispoonsara kana tiraanisfar godhanii fi achitti achi jijjiiranii fi achirra Rabbi sinni haalaaf sukaati uti yaada wajjin jirra karaa chala rakkoo jidduu jaafuu waan dadhabe Paartii yookaan mootummaa guddoo jedhamu jiru maa hin beeytanii hundi keessanumaa duraanillee isin himadhee jira bar namni kaayiroo kana keessa namni wallaalee hin jiru. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Dali bona hawaasni lafarraa ni kadhaa miti siin jechuu jira bara 2023 irraa beeka namni kaayiroo kana keessa jiru namni dhiyoo kiyyaaf dhimaaman hin beekne
Garuu amma isatti namni duraan dhugaa inni yoo biyya hin galinu namni dhugaa jirtu isatti mun jiru si galee dhugaa jirtu barati kana balleessitee jirta badii kana sirreeffadhu namni jedhee dhugaa itti himu hin jiru si galee. Maqaa sagaleen hin jiru jedhaa jira warri jalaa. Sagaleen hin jiru uummata. Asli siifu gijee miti gattu irraa kaas. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Sagalee Oke irraa kiti ol kaas gattu irraa kaas. Okay. Jira jira